Asham. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بقنا جان دفتن دي كيسنو. بقنا جان دفتن. اوكي. كان فري. الرقم جيراني. أي خلاص كتيك توك إنه ردام زيان. الدنيا تيك توك دام سيتي فيت فيسبوك خلاص كتيك توك إنه ردام زيان سه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بقنا جان دفتن دي كيسنو. وان كينيا سانغودا invite share سانغودا ها أكامي جمّچون جدّو هنا حالي أديم سأرومو باية نمطّولا أكام جتّنيسن. وعليكم السلام. دفع وليد الدبرسة ها أكام تريبو خالي كتابة تايي غرتني ها نمد إنجل دهي دابه وصوني سن دولار همان بيتين تاييچون دولار همان بيتي سبونم مان تيسني في تايي أنغم تككد فغو تاتي غرتي غاري دا مي اسم مالغان كني ناما مقا تاييتي نمني خمني توكو شير غودام يوكس جان شير نغوتنيس مقا تاييتي شي نمني خمني توكو شير غودا مقا مروتي نمني خمني توكو شير غودا مقا لما مغرساتين نمني خمني توكو شير غودا مقا جويتين نمني خمني توكو شير غودا كما مي كركنم مي يسلالغا سو سنيفو مقا جالتايتي نمني خمني توكو يسن رابر بان شيري مالقا ميت شيري إسلا ورشيري قصتو جيجو ورشيري نتي مليونيو فيديو تنشير قده شيك أبوتو أمالغا نركتو سغلي أمتا خيتي تجيغا جيجو إسنما أمتا خيساني شيرينجي قصتو جيجو نمني غرو دفقا كنا دفقا في ديخان الله بيتاي دولار خما وابتا جيجو سيالي غرتني مي غراغرما تينيا في تغوتوتا مقا تاييتي نمي سي شير نمني خبني توكو غودا يو جان انغوتن مقا جاور محمدين نمني خبني توكو شير غودا يو جان انغوتن سيغل مقا لما مغرساتين نمني خبني توكو شير غودا يو جان انغوتن سيغل مقا مرو دريباتين نمني خبني توكو شير غودا يو جان انغوتن سيغل جرخون غرو لبو خني ماتي جالتو أكا خيا في خيتي جالتو إلمو دونغتو جارتي دونغ همتيرو وسوق أبانيتي سيغلي وري شير غوتن غلطوما شير غورا أما مكا تاييتي نمنو خمني توكو دفا شير غورا مكا جاور محمدين نمنو خمني توكو شير غورا إسي ورا شيريو قصتوتو مالا خنا وري شير غوتن غلطوما بر شير أركاتين جرا وان بروتين نسنور دوها جرا كيسين شير غوتن سو نغرسيسو قبدني هجيدان سبونما خيسن هجين غرسيسو قبدني جوزيغل مقا جاور محمدين شيري خمه توكو دبو جچون مقا تاييتي شيري خمه توكو دبو جچون مقا جالمروتين شيري خمه توكو دبو جچون مقا جال لما مغرساتين شيري خمه توكو دبو جچون سيغل خون اسنيف سلبين خيستو اوكي مقا جاورين خمني توكو يرو دبا ميغا يسلال دينغدا وان تكاتي كوي سني دبديتين توري hayyota kana walit dhiibu qabna sheeka abbuta yeroo hunda bakka distiin siyaasaatti bilchaatu tana taa'uggin isiniyyu awwaamaleen dubbaddu siigale awwaamalee manni naaruu jan mee isi yeroodhaaf siyaasaa oromoo tana anumarra laal hoggi sheeka abbuta wulik je dubbiin sun wuliquma taatini turtini bulti malee siigale wuliquma taati jechu so amma
maqoota hayyoota kanaatiin hanga isin sheer gootan isin eegaatiin jira jechuudha. Si galee? Nama bar hidhaa bahee osoon dalagaan qabne osoon gartee akka xiyyaa fi xeetitti gartee qansiraa faranjiitii fi arabaan dalaganne si galee doolaara kumaan si galee siyaasaa jechuun laal siyaasa isin barsiisu jiranii bara hayyoonni siyaasaan hijaa fi wantiin qabduu jechuu isin barsiisu jiranii bara osoo beeytanii namni jara kanarra wal qeeqa way jira wanni isaan irra wal qeeqan gartee haadha manaa wal jalaa fudhatanii qabeenya wal jalaa hataniiti faayidaa ummataati lakki karaa kana yaana lakki karaa kana yaanu lakki karaa kana yaanarra wal lolanii jechuudha sigale so saniifu arra sigale isin ammoo sheeringi maallaqatti hin baafne sheeringi gartee wanni itti hin baafne sagalee ummata keessan ka biyya keessaa dhumaa jiru kanaaf dubbachuu deemna mee namni humni tokko maqaa gooftota kanaatiin sheer godha isiniin jennee isin kadhachaa jirra jechuudha. Bataam sheem no sigale kunga waan baay'ee nama gaddisiisu isin eegaatiin jira sigale isin eegaatiin jira sheer godhaa dafaa maqaa hayyoota kanaatiin maqaa gootota kanaatiin group irratti erga sheer godha invite godha saniifu ani sinumaafin dhaama laal ani sinumaafin dhaam ani sinumaafin dhaam ani sinumattiin ay ziz godhi gaabo maqaa taayyeetiin maqaa jaaltaayyeetiin kumni tokko maqaa jawweetiin kumni tokko maqaa lammaa magarsaatiin kumni tokko maqaa gartee marroo dirribaatiin kumni tokko hayyoonni kun sheerii kun tokko isinirraa dhaba sigale haya maqaa caaluutis itti daballa kumni tokko kumshan isin goonaaw eega isin kuma afur diddan sigale وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته maqaa shaytaanaati maaltu sheer godho maqaa namichaatiin sheer hin godhanii san shaytaanni maqaa isaa maqaa sallee yaamu hayyee amma gara sagantaan dhufeefittiin deemaa duraan dursuudhaan irra deebuudhaan assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu isin gartee akkumaan isin injeessan sheer invite godhaa sagalee ummata keenyaa tahaa gartee qabsoon daandii qabattee jirti duraan dursuudhaan mi alhamdulillahi rabbil alamin jaa sigale alhamdulillahi rabbil alamin qawwarra dheengadda wal dura dhaabbatu arra rabbi wajji dhaabe qawwarra dheengadda wal dhuqaasu arra wajji dhuqaasisiise qawwarra dheengadda wal qottisu arra waliin qottisiise sigale mee dura alhamdulillahi rabbil alamin jaa sigale tadhumaati ummata keenya buqqaati ummata keenya itti deebinaa jechuudha sigale waan informationa biyya keessa jiru waan na dhaqqabe an isiniin gaa isin ammoo itti dalaguun irratti hojjechuun sigale isinirra jirti jechuudha ummata keenya dhumaati baay'ee turre deemaa jira maaliif akka irra deemu jiru maaliif akka godhamaa jiru hundaa'u isiniif himaa jechuudha ittiin deebamaas hayyoota keenya dheengadda viidiyoo tiyarra dubbadheetiin ture taayyee jaawar marroo lammaa dhiibnee waliif fiduu qabna ati jaawar dhiibuu dandeessu dhiibi ati marroo dhiibuu dandeessu dhiibi ati lammaa dhiibuu dandeessu dhiibnee bakka takka waliif finna ilkeen takka jirtuutu waaciniinaan isiniin jee ture hin turre hin bulle arra gootichi dheengadda mana hidhaatiibe kaifiifuu bineensaan dalagarraa arihame bineensa ilmaan isaa fuudhee dirra gannaqe osoon ilmaan kiyya kanaan dirra galfadhan jee kitaaba leencaa kitaaba gootaa kitaaba obboleessa isaa sigale kitaaba obboleessa isaa kumaan bitate kitaabni jaawar namoonni gariin seenaa isaa akka tabee maarree isaa akka tabee maal keessa dabarreeti arra gartee sadarkaa tana geenye historii oromooti jechuudha
وهي أرومو برسيسو جرا جنريشن أرومو برسيسو جرا تيجي وان غاري تكوجي دليد بدو دليدوس الرجالة نما خينيان بيتني ونين وبليسي ونين أكا إلمان كينيا اللي سينا غاري نوران دالي دوري رقابي إتوبيا رانو تدالي غاري دليني قفا همان نما لي بدو دليني نمنو جيجو أنجاوري الرمالين برد سيجلي أمالي تنوافوفو قبجاني نساقا فردا مالين رابرد وان دلق جولو مرة خاسي هنگا أولي نساتو منيتي هنگا عملا ستي هنگا إني ركسا تريد هنگا إني مال تريد سلانا مغري تاتي أنما مكاناتي ماريدا جولين أرارسو تري مارين تري كنمني نجالتا مال رقودامي تركشو سينا غرتي إفارسو إبيسسو إفوان تقودو قفا بريسا جاور لغتي سينا أرومو قفوزون انتاني سينا إتوبياتو جيجيري فرنجي نما يودرو غانغسترا ترتي نما جيسو ترتي مال ترتي قچيلتي وان درو كان خان تكون دويسيني بريسيتي يجو فرنجون نكون ونتي الماني ساني واحد دور رابرت سيغله خينيا مو مال برنه بدي غوتو ني خينيا دلغمي اينيو تكو بريسي منايم غوتو ني دلي ار بروفايل غدني يا نكون بدي متا ساني قبني بر ميني بيتات يون أما غوتيچي خيتوكو أكنا دلقي كنا دلقو تري أورومو واللولچيسو تري أورومو رشنسيسو تري جيان سيناسا تدقواتا لفجرتو أن كتبك قيامات تام أكامي غوتا خينيان أكنا يتا مالف غارو ممالي إنجفنو إنو قد مالي إيسات إنجفتم إيسا موهم أكامي تنجفتشو دردب أورومون أكامي تآنغو دفو دردب والله يرو دراتي فقا سيقالي هنگان نمبيخو خيسا نمني غرتي وان كيسا دبري لفخاي جاور محمد خون غرتي خان الرابرجوك خون كنافي أتلين الرابرجوك سيقالي أما نمني دين قد زنا قداتوري الرأيو شيخاتي وان دين قد قداتوري سان يسيتي شيخو ما الراقو فبريفتا أما لكسي قبل دين قد كسكيسان توري دين قد حشيشان عرسو توري فرشون دقو توري نمان أجيسو توري نمان كنقودو توري نمان ولنقو توري سيقالي الرقرو صدركاتنا انجرا ويبرتابا نمني خوان سان كيس جرو جرابر خبكاتي خليه تورتي الرجرو جرابر سيقالي سنيفو نمني يرو دراتيف سيناسا جلر خاسي أصون دويسين أصون غرتيرن ديدبين أصون إفين فارسين سيناسا جماك أمه إنجوي غودي وان غودو توري هوند هنگك آدما إساتم برا ورابيسي أريهتي سيقالي هنگك آدما إساتم برا ورابيسي أريهتي نو لفخاي يرو دراتيف جاور محمد مي كتابو لي أورومو دبسا خغوتو تخنر خطب من هندا خواقو را خطب ميجرا واقو غوتو را خطب ميجرا خجار ربا غدر را خطب ميجرا خمولس غدر را خطب ميجرا خغرتي بحروتم سر را خطب ميجرا سيغله أما بحروتم سافانا كميت دوئي أكميت كانت بقى إنجفن مساني مالي إسانو مفارسو مالي إسانو مدادو مالي بركنا كنا قباني دبنا كنا أبلوني قباد أما فرنجي وننو چالتين تنان سنجي هوغنوني ساني خون ريغن دبنا كنا قبا أبراهيم لينكن دبنا كنا قبا چيمينا كنا قبا جنريشن نخون أمو دبنا ساني ساني راوابرتيتي چيمينا ساني سنفرتي اتبيان جارو جرا اتي أمريكان جارو جرا so خطابك كنا دولار خمامتي دولار سيجلي وسوق أبا تكون كلانينو بيتون سيجلي نموتو نما ونين بيني ماله ركون كبوجج أما خطابه ما مفرود خطابه ما أبيجي بالرئيس خطابه ما أبيجي بالرئيس وتري إذا أموت أنا فارسي مالته أكنجي بر يو خطابه إذا أموت سنتيسيدو بفتبر ممان كان أكنا مقرآن قرأوا جروتي ممان كن سر أنش تاني مين أمشي خو وني نلفج دلقو جروفي وني نخطاب الرب الرئيس توكو سيقول يرو هند خطاب بالرئيس نوزون انتاني خجيب بالرئيس يوجن أما ورب مدروب بالرئيس ترى خطاب بالرئيس نوزون إنجن خجيب بالرئيس فتشو تراني خجيب بالرئيس تراني يوجن أفان قط ديتين جامله تنتين كام فدوي سيقول نمني يرو دراتيف بيت ماله سيقول ولي قود خايم بيم سيقول
amma yooni nan jaawar deeggaruu baadde jaawari qooda kaa'uun beeku yooni abiyyi deeggaruu baadde abiyyi qooda kaa'u lammaa qooda kaa'u taayyee marroodha sigalee hogga jara kanaaf qooda kaa'u na bira hin jirtu jechuudha negatiivuma isaanii dubbachuu malee akkasii miti sigalee akkasitti injifachuu hin dandeessu dhugaa namni qabuus lafa kaa'e badii namni qabuus kaa'e hayyoonninis akkamma barreessu jirtan kanatti jaawari irraa baradha badii balleessaa turtan oromoo waliin naqaa turtan gosaan qoodaa turtan amantiin wali qoofaa turtan sigalee hundaa'uu barreessaa wayirraa barannaa bar hay mee takka hoogganoota gartee rakkinni oromoon muslimni gartee biyya san bulchuu hin danda'u if keessa jammalee isaanii kitaaba irraa barreesse gartee hayyoonni keenya gurguddoon irra guddaan isaanii beek rakkoon amantii tana wanni itti ol bahuu dadhaban amantii tana beekan nama barreesse gartee dhugaa san gabburuisee sigalee waaqo wanni jibbameef jaarraa wanni jibbameef jaawarku wanni inni jibbamu jiruuf waan maqaan Muhammad ta'e dhugaa jirtu namni hawaasa barreesse ni gartani hin jiru faaruu harka dhooyisisu hooy jechisiisu kanaafuu irra deebuudhaan yaa warmaan maggalatoomi taayilleen kitaaba kanaa doolaara kumaa miti kuma 10 illee bitachuuf xeetiif caalchifnee si galatoonfannaa baay'ee takkanaa galatoomii jechuudha kun firaaf gammachuudha warroottan gartee oromoo diine oromoo baas maal goone oromoon girrisa jee oromoon gartee gana arkaa isan feetu jaawarilleen arkaa isan fedhu warra je'eef gartee eda mana farshoo keessa kokkufaniiti wasaasaanichi guuraa bulan jansi galee hugii dubbiin sun announcement sun hugii deemtu mana farshoo keessa kokkufaniiti wasaasaanida gartee ichi guuraa turanii janii sigalee kun gartee oromoof injifannoodha diinaaf kufaatiidha jechuudha so amma gara sagantaa kiyyaatiin dabra akkuma beekamu dhumaatiin sirkaa dodola adaabaa harargee jimma sigalee hundaa'u wal geesseeti gartee oromiyaa guutuu gujii boorana wallagga walloo hundaa'u shawaa lixaa shawaa hundaa'u afran wal geessee du'aatiin deemaa jirti yaa ummata keenya waan takkaan isin hubachiise irra deebi'ee yeroo hunda xiyyeeffannaan keenya sirnicha ta'uu qaba namicha ta'uu qaba mee waan takkaan isin yaadachiise amma dura gabbaheeti waa'ee jimmarraa dubbachuu ture dulloonni gartee ifiifuu jireenya siituu gartee paaswordii wallaalte asirra yaateeti tadhiiraatiif fi tadhalallee jimma bakka hin buutu waa'ee jimmaatti dhiisi waa'ee jimmaa maal si gashe jechaa turanii jechuudha ergamtoota ani keessaan beekaayin waan kanan dhageeffatinaa isiniin jechuu ture sigale wanni namichi kun barbaadu akka nuti jimma arsiid amma laalmee walgahii jaawartan osoon harargeen jirtu wallaggi jiru maarreen jiru arsii qofaatu isa deeggaraa jedhanichi oofuu barbaadan sigale wanni isaan barbaadan tanaa tokkummaa oromoo tana addaan dhiibu harcaasuudha jechuudha akka nuti gartee jimmaatu namicha kana faarsa jimma jennee gandummaadhaan walirra duuluu fi waan kana godhu jiranii itti aansuudhaan amma information biyyaa dhufee jira haarayni ani mataa xiyyaaf eegaan information san arkadde bakkarraa dhufe dawwalee mirkaneeffadheetiin jira joollee raayyaa ittisaa hanga milishaan baatutti waan godhaa jirtan tana maaliif waraabdanii maaliif rikoordi gootanii jeetiin gaafadde afaan kiyya nuti ajajamnee godhu jirra yoo isa akkas godhuu baatte siitu kas ta'a jennee teenya oolchine jenneeti godhu jirra garuu seenaaf haa teessu oromoo waan sirni kun ta'e har'aa barattu namni kun gartee sirni kun akka gartee bakka takkaatti dammaqan wanni kun hundinuu oromoo dammeessiti oromoo dammeessuuf godhamaa ajaniiti irra guddaan nama gartee wanni dalagamaa jiruu fi wanni haasawamaa jiru wal gargarii ijaniiti ichirra afaan isaaniitiin namaan dubbiseen qaba alhamdulillah ya rabbil teknolojii lafa guuteeti
waan akkanaatti jennaan ganda kanatti jennaan dhab hoggisumatti dhaytaa jechuudha. Hoggisumatti dhaytaa jechuudha. Ajaja gubbarraa qaallichi gadda barsee ani isin himeetiin jira. Namichi ganaa bineensa madaa'e millaaciisaa qofaan jiraata. Ijoolleen amma nama fixaa jirtu tun, ijoolleen amma tarkaanfii fudhachaa jirtu tun ilmaan keenya ifi qabu qabna. Amma walgahii halgadda ta'anii wanni isaan murteessan an yooniin asirraa ka'e ayyooniin kuti dilli kun isin nyaataa beekadhaa jeediitti qaadiree fi warra jeneraalotaa fi warra hanga milishaan baatutti sodaachisaa jiran no sigale karakkoo qabu isa malee karakkoo qabu hoogganticha malee warri jala kana gartee garaaf jecha waa gootu sigale akka inni haga dhumatti isaa wajji lolan barbaadaa jechuudha. Kana dhabsiisuun irra dalaguun anaa fi sirra jirti. Sigale kijiba isaa saaxiluun irra dalaguun anaa fi sirra jirti. Nuti kan gartee irraa rakkoo qabnu nuti kan gartee irraa rakkoo qabnu sirnicha abbaa sirnichaati malee ergamtootarraa miskiina godhini gootaa jedhanii goosisanirraa rakkoo takkan qabnu. Raayyaan ittisaa obboleeyyan keenya, haadiroonni obboleeyyan keenya, sigale miskiinonni gartee ifiifuu osoon qawwee tanaanuu deemuu hin dandeenye gartee qawwee lafarra harkisaa deeman sun obboleeyyan keenya jechuudha. Obboleeyyan keessan hanga dandeessanitti sigale hanga dandeessanitti harkarraa fudhadha. Haga dandeessanitti isaan seef godhuuf isaan jalaa milisuuf ni dhabne manaa dhabne ni hungarre jettanii akka gartee obboleeyyan keessan kana karoorri bineensichaa kun bakka hin geenye godhuudhaaf seef godhaa deemuun barbaachisaadha jechuudha. Sigale raayyaan ittisaa ifiifuu nyaateetu garaan qabu. Maal komattarra ajaja fudhatee deemu jira. Poolisiin Oromiyaa ifiifuu nyaatee garaan qabu. Maal komatta miskiinuma akka xiyyaa fi keetiiti. Sigale shurraaba tokko jijjiirrachuuf waggaa tokko deeman shurraabni irra cicciteeti hirphisaa eegaa ala ba'ee booda miila raayyaan ittisaa kan ati gartu kanama gubbaa dhaabbatu kun kophee sibira dhaabbateen baafatu miilli isaa waan sagaraa keessaa fuudhan fakkaataa jechuudha. Irratti ajaa'iba kophee jijjiirratuun qabu. Sigale kophee jijjiirratuun qabu. Shurraaba jijjiirratuun qabu. Huccuu jijjiirratuun qabu. Sigale kana gubbaan ajajni gartee yooniif inni godhuu baate ajaja shanee qabda, ajaja jaawar qabda, ilaalcha taayyee qabda, ilaalcha taayyee janimma kaabinee meeqaatu dalagaa dhabee mana tattaa'u jira. Abbootiin ilmaanii qansiraa dalagu jira jechuudha. Sigale saniifuu ilaalcha kana qabda jedhanii gartee waan irra duulaniif waan ajajame san godhaa jira jechuudha. Osoon garaan isan jaalatin osoon inni boohu sigale obboleessi isaa ajjeesaa jira jechuudha. Gara jabinni raayyaa ittisaa osoon hin taane milishaa obboleeyyan keenya osoon hin taane ijoollee haadirii obboleeyyan keenya qaallicha bineensa rabbiin Oromoorra kaayisanii jechuudha. Oromoon hundi wanni hubatu qabdi. Gubbarraa hanga jalatti gartee telefoonaan taa'ee eegaa jechuudha. Viidiyoodhaan puruufii naa fidaa jaanii jechuudha. Sigale namni dhumurra lubbuu fi baafachuudhaaf waan hin goone hin qabu jechuudha. Walii hubachuu qabnaa jechuudha. Sigale ummanni keenya kana hubatee sigale raayyaa ittisaatiif dahoo ta'u hanga dandayametti sigale tokkummaadhaan gartee raayyaa ittisaa kana haammachuu jalaa bitachuu fannoo maaliif loluu dadhabde? Ummanni Amaaraa bar raayyaa ittisaa dubrumatti ichi gadhiise. Korneelli qaadima qaba. Jeneraalli qaadima qaba. Ijoolleen deemtee qawwee dhoyituun qaadima qabdi. Ijoolleen asii biisiidha enjoy godhu jirti. Hanga dandeessetti fannoon socho'aa jirti jechuudha. Adeero dippiloomaasii baradha. Jibbaadhaan injifachuun hin danda'amu. Sigale fiqqaba. Wanni namichi barbaadu tana isiniif dhufna.
akka isin goonu maarri hin ja'amu sigale inni tana barbaada nama haga dhumaa isaa wajjin dhaabbatu barbaada jechuudha sigale saniifu warni kun joolleen tun dirqamtee godhaa jirti dirqamtee haadha firra dhuhaasaa jirti abbaa firra dhuhaasaa jirti haajilani akkana malee na jalatti hin bulan haa qalbiin cabtu je'ee namni karoora kana natsaa irmijjaa jee jaawar kitaaba sabbarreessee jiraame natsaa irmijjaa san namni karoora qopheessee raayyaa ittisaati milishaadha poolisii oromiyaati no qaallicha kanaa qopheeffatee sigale qaallicha kanaa qopheeffatee fuulleeffannaan keenya qaallicha kanarratti jechuudha inni amma inni manaa magaartee gaafa Haile Sillaaseen dubrummaa qabu amma oofaa inni laal Itoophiyaa caccabsee namni hundi akka gartee Haile Sillaasee sagadan sanitti isaa sagadanii akka jiraatan barbaada goota kiyya jedhanii akka gartee jala gajjaan barbaada waan takkaan dhaamaaf generation ammaa kana jaartiinuu jaarsaan gootan jettu sigale jaartiinuu jaarsaan gootan jettu jechuudha zamana addunyaan guutuun xiinxalaa taate kanatti zamana addunyaan guutuun goota taate kanatti harreen hundi goota taate kanatti inni gartee zamana gartee nugusummaan rakkistee mana manatti namni walii hiree kanatti inni nugusaan ta'a jee rakkachuu jira jechuudha hin danda'amtu ummata kana yoo lafarraa fitti malee yoo generation waggaa 20tu waan kiyya kana hubata kan jettu san eeggattee generation san irratti gartee nugusummaa ta'e fe'atte malee wallahi generation amma ka federalizimii dhandhame ka bilisummaan itti urgooyte sigale ka ifiin bulchuu bare ka faarfamuu bare ka suufoo uffatee hoggana jedhanii nama dura taa'uu bare kana sigale gabroonfachuun kanaan nugusa naan ja'a yoo jette harka kee kana dumuceessitee yoo gurra kanattiif dhiibde irra seenaa dubbiin tun na seenurra harka kana yoo dumuceessitee na dhiibde as gurra kana na seenaa sigale maanaan ayatoota kana akkuma kun gurra kanan seennetti dubbiin teetiis waluma fixanii wal barbadeessan malee naman seentu jedhu haza wassalaam jaarab haza wassalaam kulli shay'in min al-ilmi jaan الديوس من الخد سيقله ديوسني ولا لان دتبان سيقله وان هنا هو من هواجج افان الرموتي سيقله سنيفو خن ديوسني غرتي وان غرتي اما نمني الرخوتي ابو جارتين جارسان غبروم تون سينجي خناولا كمين سيقول بر نمني ولد دهاتو الدنيا تنرى جارسا جارتي ميقا قلا وجيجي جيسو سيقله أكد التي وجيسو أمة خنام سلابر قوتما خولي خنو أبو أمة خنام جارتينو جارسان نقصخي يقوتخي ينجتو أما تي أوليدان غرتيك أويدان ماردان غرتي نقصان جيسيسا سرنا كناتين جارة موتما متاخي جاتين جارة دجتي تتابچو ديسي sigale tattaafachuu si jaartii mana wajji khireeffatanii ciciisanu jaartiinu jaarsaan gootan jettu jechuudha zamana ilmoon abbaan gootan jettu jechuudha abaabaa daadii abbaa kiyya jettee tuma bira kutti malee goota adeeroo jechu kun bara qaalii namni ma ibaree jira namni ibaree jira saniifu generation ammaa kana goota jechisiisuu hin dandeessu nugusa jechuullee nugusticha keenya jaanii akka gartee Haile Sillaasee sagadan sanit namaan naa sagada jette sigale teetuma rasaasan fixatanii sigale nuti gartee qawween teenya abadan rasaasan fixattu jechuudha qawween Oromoo hibeeytanii afur fuunee jirra sigale afur fuunee jirra ammallee shanillee kanu hayyaman sheekoti itti gaafachaa jirra qawween teenya halkanii guyyaa rasaasan fixattu huggiituun dhalte taantu ulfaa huggii kun jalaa duute haantu fuudha sigale qawween Oromoo yeroo hunda rasaasan fixattu sigale sumaan rasaasa fixatee biraa deema warris duralleen akkanuma rasaasa fixatanii qutanii sigale akkanuma rasaasa fixatanii qutanii
سوسنيفو أورومو وني بيخو قبو أورومو وني والهبجيسو قبو ركني سرنا الراهمالي نموت الرا نان الرا بك إدود ألوتا وردي نمميدو جروخون ألات الراي ميتي إدود تنرى نموني سفار سنجرات شو مالجيسا الرقود نما غندومان قبصف في الدي warra gandummaan dammaysitee hiji yoggiin isinitti himu ittuma dhufu jirtanii yoo ajjeeses gujjaaf janiin yoo buqqaasee gujjaaf janiin yoo diigee gujjaaf janiin yoo maraatee qullaa fiigees gujjaaf janiin namni akka isaan jiru kana maaltu haza wal gandummaa jaan aramne nama gandummaan gartee qabsoo fiddee gandummaa keessaa baasuu hin dandeessu maaliif seenaan beeku sigalee آداب سفو رومو يسبرين جرتو آداب سفوني نمو مخنا سيناني نمو مخنا قونيني نمو مخنا بقى خنا بيرت هيسي غرتي دي خنام بالجيسيتي يبديو شيدا والتسما قران فتاتي دويدي سيچتي اچ دوتا مالي خونين بالچاتو جچ خنا مال غوت اسمت ديفتيتي تتاتو خيسا فدتي تنتاني غلبن نيتي خرق ابسوتي تففتاي خرق ابسوتي تففتاي أورومون وني هوبتشو قبو يادان ناسي خناي نما توك خنما في تجيجاجرو هيوني اللي نسني هماجرا اينيو كاركو قبو اينيو غرتي چنقي نما خاجرو اينيو كموتما متا إسا جارچو بربادو سيغله اي هيوني غوتو لفخاجر نيجو نموني جاسا مسكيني ارغمتي ilman guddifattu rakkoo ifiifu rakkoo keessa jirti rakkoo kami qabdi saniifu ummanni keenya dammaqu qaba jechuudha amma sheekoti muslimaa tana maal godhu jira nama miliyeena 112 Dubai mana bitatee beekan amma sheekoti isin gootota keenya jettanii profaayila irra kaayattanii haatan tan wanni afaan isii qabe wanni sagalee ummataa ta'uu dhoor sigale wanni khootu eebisi ogiyya abiyyi jeen shimallis itti erge khootu dafa du'aayi godha ogiyyani wanni du'aayin qeebalamne tana godha oltu harka ol qabde hudduun isii mada cuftisi maanoo tuttu isisee fixe jechuudha maaliif inni beek muslima jaalateeti miti oromoon bar kiristaanummaa irraa rakkoon qabu oromoon muslimummaa irraa rakkoon qabu rakkoon teenya bar sirna inni kawaan gartee namni sheeko amma uggii muslima bira dhaqe akka waan sheekotii tana uggii fi qabe sheekotii tana laayisena khennee sigale uggii tana fi qabe waan akka kiristaanitti aareetti fakkeessee dhiyeessa jechuudha adeero muslimni waan arkate qabsoo saatiin arkate malee waa takka waan namichi kun kenneef hin qabu waa takka waan namichi kun kenneef hin qabu tana hubadha muslimaaf wanni jijjiirame jirti ammasgiinni najjaashii su yoo jaarame arraba khiyyarraa rifeensa buqqisa amma dura amal lama duraan isiniin jeebar hanga ammaa jaarame mee dubbumati yadana jala deemaa caljaa sigale wallahi billahi ittuma dhufta amma deengadda waa'ee taayyeetii fi waa'ee lammaatii fi waa'ee marroo waa'ee jaawaraaseetiin ture taayyeen kitaaba bitate amma lammaa fi marroo qofaan naafee jechuun numa eeydan tanaas tamma sheekotii tanaas ittuma dhufuu teessan sigale sheekotiin masqaa taatee jirti qabrii maallaqaa taatee jirti sigale waa takka tanarraa gartee sheekotii manzaraa tana sheekotii manzaraa wayin arraa jeeni tanarraa waa eeguu jechuun gartee dhagarraa quncee eeggachuu jechuudha billaacharraa damma yookaan aanan eeggachuu jechuudha sheekotii osoon Aksum barattoota dhibbaa fi waa huccuu mulqattanii guntuta lulaan ugarsiisaa qorumsa fudhattan malee abadan jaanii osoon arihanii jire hafuurri tokkorraan bahin osoon miskiina muslimarra manni diigamaa jiru bar sheekha jechuun imaama jechuun abbaa
بر نبي محمد عليه الصلاة والسلام إيجانا ديمي بود شيكوتي جلا ياجي بر عالم جلا ياجي ماليف جا سيقال